Baasa addaa qaamna ana keessin geessu baanitti simee maamooti gabaasni kun akkan jechuu dubbatu jira. Finfinnee handhuura uummata biyya Oromiyaa kan taate kan Oromoo siidaa Minilik ka harka mura aannolee nurraa harka mure achi keessa dhaabbate jechuun bilxiginnaan gugurdoon mootummaa wajjin daalaydu Abi Ahmad qeeqa kaafte jechuun istooni peesin gabaasee jira. Kalee galgaala mormii jabaa mormii dhaabbate tokkoon bilxiginnaa keessaa kan itti dhaabbate Abi Ahmad siidaa Minilik kana hin taane jechuun kooristeeniin gabaasa addaatiin qeeqe jechuun beest kaaniin dubbatee jiraalle waliigaltee Oromooti. Ima boonna jechuun kalee galgala mormii cimaan saaruka guddaadhaan kan chaayinaa irraa kireeffate tokkoon barbadeessite jechuun gabaasa ganama kan dhaqqabe jiraalle. Abi Ahmad ilma Oromooti ani Oromoodha jechaa siidaa Minilik achi keessatti haga dhaabbatu kun maal akka ta'e badii guddaadhaaf isa saaxilaa jira jechuun uummanni Oromoo qeeqa guddaa irraan dhaqqabe jechuun kaanisteeni goost gabaasee jiraalle. Akka jechuun dubbatee jira. Siidaa Minilik kun akkamitti akkana dhaabbate namni kun seenaa fokkataa qaba jechuun chaayinaan saaruka ofiitiin barbadeessitee jira jechuun kooristeeni meen gabaasa galchee jiraalle. Akka jechuun dubbatee jira. Saarukni soortaanist keen kan jedhee barreeffama ofirraa qabu kun Minilik garagalche jechuun galata guddaa qaba jechuun kooristaaniin qeeqa galchee jiraalle. Akka jechuun dubbatee jira namootiin hedduu Abi Ahmad barreessaan. Abi Ahmad ilmu Oromooti jecha alaabaa uummata Oromoo Finfinnee keessa harkisaa siidaa Minilik dhaabaa kun hin ta'u jechuun toomistaaniin ligees kan gabaasa galche tokko. Akka jechuun dubbatee jira chaayinaa saaruka iskeenileeti tan jedhu kanaan barbadeessuun isaanii ni galatoonfate jechuun uummanni Oromoo galata guddaa galche jechuun sool kaayiniin gabaasa addaallee galchee jira. Oduulee teenya tanaan bilxiginnaan guddaan tokko akkas jechuun Abi Ahmad qeeqe nuti osoo masaraa wajjin jirru Abi Ahmad waan dalagaa jiru nu hin galu jechuun kooristeeni gabaasa galchee jira. Uummanni Oromoo kun inni kun kan kaasaa hebbalaayee jechuun duraanillee mormataa diraan wanti kun dhugaadha jechuun kooristeeni kan bilxiginnaa guddaa tokko Abi Ahmad qeeqa barreessee jira jechuun kaalisteeniin yoorti kan jedhu kun gabaasa galchee jira. Oduulee teenya tan chaayinaa tanaan goolaa.